Gaafaati. Yaman dhaqee. Maan galfannee. Oromollee Abashallee kara kana fuudhu fi miti anama kadeemu. Dhala Yamanii fuudhee fida. Guyyaa dhufasitti limoozina qopheessine eegi. Dhala Yamanii fuudhee gixxin godhee fida mee isiin hanga ammaa na jala deemtee. Anam as keessa osoo na galchuu dhaabattee gaariidha jedha maaliifi bakka haadha ilmaan ta'eeti osoo akkuma goote isiin illee yaanii wanni hinaaffattu akkanatti isii hojjiisa malee jibbiinsa kee osoo qabaatte si uyyuun hordoftu jechaadha. Si hordofuun isa matammaan isaatu mallattoo jaalalaati. Uffata xiyyaaraa keessa ture, uffata xiyyaaraa keessaa ba'ee Yamaniin dhaquu isaa maal irratti argine abdii wajjin jiraachuu isaa. Abdii waliin jiraachuu isaatti argine jechuudha. Ajaa'ibumatu jira jechuudha. Maal akka dhageessaniittu ani bar Sayidoon jechuudha. Roozaanis yoo itti heerumuu baatte akka nama biraa fuudhuu murteessee dubbateetiira jechuudha durumayyuu. Murteessee dubbateetiira. Daandirraa illee maaf hin taane fuudhuun koo na ooluu jedhee ture bar. Akkuma dhageessanitti jechuudha. Daandirraa illee maaf hin taane fuudhuun koo na ooluu jedhe. Amma immoo surmayyuu dhalaadhuma Oromootumayyuu Abashaadhumayyuu hin barbaadu Yamaniidhaan fuudha. Sijjammar jechuudha iyyaadattoo taatanii yeroo itti Yaman ture sanatti akka inni barcidhaa achitti nikaa godhatee ture dubbatamaatiin turre ijoollee. Intala waan ta'eef faana footoo tini godhe raawwatee uffata naate tizzaale uffata uffatanii uffata ndoon veelloo laallachaa maal jechaa intini godhanii turanii bar viidiyoo hojjetanii turanii bar ishiidhuma sana fuudhuudhaaf deebi'ee deeme malee homaa kan biraa intini jedheetii miti jechuudha. Amma akka waan ganaa haaraa fuudhuudhaaf deemu silaa Sumayyaan na dhorkitee jirti sana na dhorkitee kana na dhorkitee fuudhuun qaba. Indoom bakka kanaan booda Yamaniidhaaf fuudhuun qaba jedhee jechuudha akkuma dhageenyetti. Nagaan isiniif haa ta'u nagaa isin hin gaafanne akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu ana obboleettii keessan bira nagaa guutuutu jira. Hunda keessaniifuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu isiniifis isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee Sayidootirraa dhageenyetti gara Yamanii akka deemedha jechuudha kan argaatii jirru. Sababni inni deemeef maali kan jedhu akkuma wajjumaan achirraa dhageenyetti haadha manaa fuudhuudhaaf akka deemedha jechuudha. Egaa asis keessatti bakka nani deeme hundatti Sumayyaan na jalaa hafaatiin jirtu. Dubartoota nani faana bira dhaqee hunduma bira dhattee raawwatte isa kaaniif hadiyyaa kennitii fi isa kaan kaballaadhaan dhoofti isa kaan immoo irra deemtee raawwatte bakkeellee waa'ee manaatiif deemee raawwadhee viidiyoo irraa waraabee isheenis dhattee raawwatte iddoo sanallee viidiyoo irraa waraabde shakkitee jedhee amma surmayyuu Itoophiyaadhuma keessaayyuu yookiin immoo biyya keessaayyuu hin fuudhu. Yamaniidhaan fuudha Yamaniin fuudha dhalattuu Yamanii jechuudha mucaa Yamanii dhalattuu Yamaniin fuudha jechaati jechuudha kan inni jiru soo kanaafiyyuu Sumayyaan ani arras waan jalaa hafti jedheen yaadu jechuudha. Barqit viidiyoo kaleessa hojjette keessatti akkuma argitanitti ani kanaan booda maqaa keelleen dha'u maqaa koon dhahini jetteeti dubbatteetti jechuudha. Waan barbaadde ta'e yoo feete fuudhii yoo feete dhiisii ana maqaanan dhahin jetteetti jechuudha. Viidiyoo ishee dhaggeeffadheetiin hin ture. Xiqqoo guyyaan kaleessaa sanbatas waan ta'eef yeroo sirraa hin arganne waldaan ture egaa guyyaa sanbataa hin beektu jechuudha. Namoonni baay'een keessanii yeroo badaa hin qabnu sababa kana ta'eef viidiyoo ishee ilaaleen ture garuu irraa hojjechuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Roozaadhaan illee hin barbaadda taanaan itteerumi waan an dhufe siree irraa gadi si harkisuuf hin qabu jechaanitti turte jechuudha. Maaliif Roozaan maal akka jechaa turte dhageessaniitti jechuudha viidiyoo darbe irratti. Ani si jaallachuu sin jaalladha si jibbeetii miti baay'een si jaalladha. Har'a soo ta'e immoo sirraa fagaachuu hin barbaadu akka nam tokkootitti waan biraatiin illee jaalala waan biraa keessa illee yoo waliin jiraachuu baanne akka obboleessaa akka obboleettiitti akkuma immoo kaleessa dheengada na gargaaraa turtetti akka na gargaartu akka obboleessa kootti akka na bira dhaabattu sirraa fagaachuu hin barbaadu garuu immoo osoon sifaana jiraachuu osoon
jaalala keetiin qabameeti baay'ee keessi koo miidhamaati jiru Sumayyaadhaaf jedhee raawwadhee waan kana keessa galuu hin barbaadu. Sababni isaa osoo nani siree tokkorra ciisaa jiru dhuftee waan siree irraa gadi na harkistee na buustu natti fakkaataa jira. Gaafa ni ilaalu Sumayyaan hedduu si jaallatti. Yoomumayyuu si jalaa hin haftu ishiin baay'ee si jaallatti jettee raawwattee dubbataatii turte. Egaa akkuma beekamu immoo Sumayyaanis guyyaa kaleessaa viidiyoo deebistee hojjetteetii turte jechuudha. Ati jaalala isaa qabda taanaan ani siif yaade tanani malee jaallattee itti hirmuu barbaadda taanani nama kamiyyuu Saidoodhaan illee nama kamiyyuu fuudhuu dandeessa. Garuu maqaa koo hin balleessini waan hin taanini ani seeraan isin gaafadha jechaanitii turte jechuudha. Akkuma argitan jalqaba irrattis isheen viidiyoo isheetii irratti jalqaba viidiyoo ishee irratti seeraan isin gaafadha jechaanitii turte. Maqaa koo na balleessitanii seeraan isin gaafadha jetteeni. Ammas immoo ani maqaa na balleessuu keessanii fi seeraan isin gaafadha jetteeniti jechuudha. Maaliifin ani waan akkanaa gochuudhaaf tasumayyuu yaade sin beeku gochuu sin barbaadu osoo nama sanarratti nama tokko irratti siirii gochuudhaaf deeme ani achitti du'ee hooyi maalittiin beeka maal akka godhamu maal akka ta'etti wantichi isaa nama ajjeesa natti fakkaata akka jedhanitti waan nama ajjeesudha ta'uun olukaa siirichaadhaan kana deemanii gaafa namatti godhani ta'e ani beeku waan ta'e isaa irraa egaa warra beekutu beeka jechuudha wanticha isaa edna odoon du'ee ani namatti gochuudhaaf deeme osoo nufi kootii du'ee hooyi ani nama ilmoo qabudha akkasuma mooyyuu ani haadha manaa keetii haadha ilmoo keetiiti akkamitti waan akkana akka namni tokko naan jedhu eeyyama kennitaa fi akkamitti tole jetta jettee raawwattee baay'uma tokko Saidootti lolaatii turte jechuudha. So kana booda waan gaariidhaafis waan gadheedhaafis maqaa koo akkatti dhooftuun barbaadu jechaanitti turte. Egaan haa ta'u malee immoo har'a immoo Saidoon kunoo akkuma beekamu gara Yamaniitii deemeetii jira. Sababni inni deemeef immoo maalidha hoo jedhamee haadha manaa fuudhuudhaaf jechuudha. Akkuma argitanii Yamaniin kanan deemee fi haadha manaa fuudhuufanii bakka fuudhuun na barbaachisaa jedheera mucaan. Indee bakka mucaan amma waa'iltiin yaadatii jiru yaan inni yaadatii jiru waan fuudhati bakka intiniin isaa keessi isaa wantundi isaa hamma kan itti kan isa keessummeessati jiru maanni fuudha jechuudha. Haadha manaa isa barbaadaa jira bakka keessi isaa haadha manaa isa barbaadaa jira sammuun isaa fuudha isa yaadatii jira bakka lamin namni kuni yaanni isaa hundinuyyuu wantoota kanaan guutameetii jira jechuudha. Jireenya isaa keessatti wanti inni yaadatii jiru yaada biraa keessa iyyuu waan galee jiru natti fakkaatu gaafa itti ilaalee jiru yaanni isaa hojiin isaa wantundi isaa iyyuu maal inni kan amma yaadatii inni jiru waan fuudhate jechuudha waan haadha manaa qufadhe natti fakkaata gaafa inni yaadatii jiru. So kanaaf iyyuu jechuudha akkama inni itti dubbataa jiruttu egaa biyya Itoophiyaa keessatti kana jennaan dadhabeera sana jennaan dadhabee jira. Sumayyaan na jalaa hafaatii hin jirtu sababa kana ta'eef maal gochuun qaba dhalattuu Yamanii fuudhuun qaba. Jedhee raawwadhee murteeffadhee gara biyya Yamaniitti deemeetiin hin jira. Amma achitti nama achi barbaadadhee fuudhuun qabaadha kan inni jechaatii jiru. Ani immoo akka carraa ta'e amma tuman taa'aa jiru jechuudha tizinatti jedhee hin yaadattu yoo taatanii yeroo tokko Saidoonni intala Yamanii fuudhee jira nikaa godhatee maali jedhanii raawwatanii nda'uun beelloo uffatee maal jedhee viidiyoo lakkisee ture namti mataan isaayyuu jechuudha. Intala Yamanii tokko duukaa akka walii galteedhaan qabu akka fuudhuudhaaf jedhu yeroo tokko dubbateetii ture jechuudha. So akkanatti fakkaatutti ishiidhuma sana mirkaneeffachuudhaaf yookiin immoo ishiidhuma sanaaf waan ishee barbaachisu guuttatee fidatee gara kana dhufuudhaaf deeme natti fakkaata akka yaada kan gooteetti jechuudha malee amma ganaa nama biraa nama Yamanii barbaadee raawwattee fuudhuudhaaf yookiin immoo ganaa nikaa ergatee nikaa hidhataadha natti hin fakkaatu. Kana dura akkuma beekamu nikaa hidhatee jira jechuudha gaheetiin jira dhageenya jira namoonni baay'een keessanii argitaniitii jirtu suuraa godhee raawwateetii ture kan hanga beelloo dirasii uffatanii raawwatanii dhufanitti argitanii jirtu jechuudha. So isheedhuma sana mirkaneeffatee akka gara biyya kanaatitti waliin dhufan taasisuudhaaf ta'uu danda'a jechuudha gara sanatti kan inni deeme yookiin immoo achuma biyyattii sana keessatti haala mijeeffatee intalittii faana jiraachuudhaaf wanta tokko mijeeffachuudhaaf ta'uu danda'a kan inni deeme malee ganaa nama biraa har'a ganaa lafaa ka'ee barbaaddatee nama dhalataa achi fuudhuudhaaf deeme na fakkaatu. Wantichi waanuma kana dura mijaa'ee sirreeffamee jirudha bakka galmaan ga'uudhaaf maaliifin asiin erga irraa dadhabame asiin jedheera achiin jedheera ta'uu fi didee jira namoonni baay'een hin jaalannallee jedhanii jiru.
namoota isa hin jaalanne jedhanis Sumayyaan deemtee daangessaa turte nama inni jaallates